Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan yuuraaniyeemii badhaadhina guddaa qabu gara biyya sadaffaatti dabarsitee kennuuf walii galte jechuun ibsaniiru. Gama biraan humni waraanaa Iraan karoora diinotaa hunda fashaleessuuf qophaa'uu beeksise. Ajajaan waajjira muummee giddu galeessaa Iraan Meejar Jeneraal Ali Abdollaahim hoogganaa waraanaa Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muniir waliin walgahii taasisan irratti akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan yuuraaniyeemii badhaadhina guddaa qabu gara biyya sadaffaatti dabarsitee kennuuf walii galte jechuun ibsaniiru. Doonaald Tiraamp akka jedhanitti Iraan kuusaa yuuraaniyeemii badhaadhina guddaa qabu kennuuf walii galteetti. Biyyoonni lamaan waraana baha giddu galeessaa liqimse xumuruuf walii galtee nagaatti dhiyoo ta'uu simaniiru. Tiraamp dabaluun Teheraan walitti bu'iinsa kana furuuf walii galtee yoo fudhachuu didde haleellaan xiyyaaraa Iraan irratti akka jalqabuu fi buufata doonii ishee irratti uggurri humna galaanaa akka itti fufu doorsiseera. Humni waraanaa Iraan gamasaan dooniiwwan galaanaa Ameerikaa uggura galaana irratti bobba'an hunda liqimsiisuuf qophii xumuruu beeksiseera. Ministeerri ittisaa Piit Heegzeet ibsa kennaniin Iraan yoo filannoo gaarii filachuu didde humni waraanaa Ameerikaa uggura galaanaa itti fufuun bu'uuraalee misoomaa humna waraanaa fi anniisaa irratti boombii akka darbatus akeekkachiisaniiru. Boodarra pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp Iraan waliin carraa walii galtee uumuuf jiru baay'ee gaarii jechuun gara Paakistaan deemuun walii galtee mallatteessuu akka yaadan himaniiru. Kanuma waliin Iraan yuuraaniyeemii badhaadhina qabu dabarsitee kennuuf walii galuu ishee ibsaniiru. Waashingteen sagantaan badhaadhina yuuraaniyeemii Iraan waggoota 20f akka addaan citu kan gaafatte yoo ta'u, Teheraan ammoo sochiin niikuleeraa waggoota 5f akka dhaabbatu yaada dhiyeessiteetti. Dhiyeessii kanas qondaalonni Ameerikaa kuffisaniiru. Ministeerri Haajii Alaa Iraan gamasaan sadarkaan badhaadhina yuuraaniyeemii mariidhaan ta'us mirgi yuuraaniyeemii badhaadheessuuf qabdu garuu kan mariif hin dhiyaanne ta'uu ibseera. Gama biraan humni waraanaa Iraan karoora diinotaa hunda fashaleessuuf qophaa'uu beeksiseera. Ajajaa waajjira muummee giddu galeessaa Iraan Meejar Jeneraal Ali Abdollaahim hoogganaa waraanaa Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muniir waliin walgahii taasisan irratti ibsa kennaniiru. Humni waraanaa Iraan ittisa hundaaf qophaa'uu isaa namni shakku hin jiru jechuun ajajaa humna waraanaa Paakistaan daawwannaaf gara Iraan dhufaniif ibsaniiru. Hoogganaa waraanaa Paakistaan Jeneraal Muniir gamasaaniin tarkaanfii waraanaa dhaabuuf Iraan fudhattee fi akkasumas marii Teheraan keessatti taasisan irratti gabaasa dhiyeessaniiru. Muniir ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachi fi afyaa'ii paarlaamaa Iraan Mohammad Baagaarii Qalaabaaf waliinis mari'ataniiru. Gorsaan waraanaa hoogganaa warraaqsa Islaamaa akka jedhanitti humnoonni isaanii dooniiwwan waraanaa Ameerikaa hunda rukutanii liqimsiisuuf qophii ta'aniiru. Ajajaan koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa duraanii kan ta'an Mohsen Rizaahim diina irratti dhiibbaa dabalataa gochuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Tattaaffii Ameerikaan Iraan irratti uggura galaanaa kaa'uuf gootu akeekuun karoorri kun akka milkoofne beekamaadha jedhaniiru. Ameerikaan akkuma dirree waraanatti mo'amte uggura humna galaanaa keessattis kufaatiidhaaf jirti jechuun Rizaahiin cimsee dubbateera. Humni waraanaa Iraan USA'n uggura humna galaanaa itti fufuun milkaa'ina tokkollee akka argattu gonkumaa hin ayyamu jechuun kana gochuufis humna guddaa akka fayyadaman dubbataniiru. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan dooniiwwan waraanaa gara Strait of Hormuzitti dhiyaatan kamiyyuu dhukaasa dhaabuu dadhabaa torban lamaaf Iraanii fi USA gidduutti raawwatame cabsuu akka ta'e akeekkachiiseera. Ajajni waraanaa giddu galeessaa Iraanis buufanni doonii Iraan haleellaa jala yoo seene deebii naannoo bal'aa akka kennu akeekkachiiseera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachis ejjennoo fi gochi Ameerikaa galoo galaana Pershiyaa fi Strait of Hormuz irratti xiyyeeffate bu'aa balaa guddaa akka fidu himaniiru.